Gariin mootu ummata kana deebifnee achumatti dhaabna. Ummanni kun kadhataa miti, kadhallee hin barsiifnu. Deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yoo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan itti ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa ummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana sida bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harceef zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een ummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatiif furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaan jamaa. Sagaleen kee dhagamu. Sagaleen hin jiru. Tisqitee afaan sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatiin wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a sadii dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma ati beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badheetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badheetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa Gobbaatti hidhee asi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen Baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u uummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii Bishooftuudhaan buqqisan uummata naannoo kanaatti atileet taasisuun bakki jireenyaa manni jireenyaa kennamee fi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Uummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafileen akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafileen akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessatti buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha. The center of crisis at this point arsiidha. Duroo Wallagga turee shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee lixaa shawaa bahaa shawaa kibba lixaa Soddodaa cirraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona tokko oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha. Amma yeroo tokko seeruu irratti fokoos gochuun takka ganda sana irratti fokoos gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti. Tokko yeroodhaaf namni bu'aa
wanni godhuu qabnu waan ittiin jiraatu waan yeroo gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira ka Somaalees kan deebiin jira ka Oromootis Baalee jira Harargeedha jira Somaalee keessa jira jechuudha Boorana keessa jira jechuudha Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqeetti hin deebiin Amaaras hin deebiin naannoo adda addaatti. I think Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti maddiidama tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabaadha amma laal waan bareeda amma arginu hima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godhiin kun yeroo hunda gaafa bilbilaa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda dubbii riiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'eessaatitti maaliif goonni abbaa keessa jiruuf nifa. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasuma walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaan jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii haatanii gaafa shanni xoofii raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair haalli tiriyaa san waa haajaan immoo hoggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessatti uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaariniif dachii isaanii qophooyte hoo kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irratti dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ta'a. Ni naafta akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazin illee jidduu qaamallee dhufanii inboksii waan ta'eef gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jirtu kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaaniitti suni namni sheekaa tokko immoo sirna Abiyyi kana keessa nuti akka islaamatti mataa ol qabanne yoo isuma kana sirreeffanne hoo sirna kana sirreeffachuun hin danda'amu waliin mari'achuun hin danda'amu isintu dide moo isaantu isiniin mari'achuu dide jedhan gaafii inboksiti deebii isinirra eeyu. Ayo kalau tu mereka hinaffa mali shoferni miskini shoferra badai sarra jima fe'eduf osoo ada mangain hinala kami hina jefam jechu tu abiyyi tinafudha maafiyaan wal jaarte miskiina hiitee cafayitee maallaqa baankii isaa keessaa hin naanneeffachuun dhaabbachuu qaba jechuutu hinaafudha. Reefu gaafii tokko gaafatee ture murtii guutuu siniifin baasa viidiyoo san. Wallahi hoggaa shiftaan makiinaa dhaabsiftu hunoo dhaabsisuuf deema.
itti dhukaase oo sirriitti hin dhooyine. Kun amma gubuuf deema. Gaazaan tuqate jedhanii haasa'u jiran laayif ta'anii ilaalan. Warri mootummaa. Diroonii qaban. Amma mootummaan akka durimi. Hooraalsitti hin argitu. Diroonii dhallaalu jiran lafa buusuu dandeessi. Hukaafnaan namni irraa dheessuu danda'a. Osoo isaan laalan itti dhiisan jechuudha. Maaliif namatti gadi hin dhiibne nageenya namoota ergeetii jechaan ni godhe. Shakkii turree amma dura bara evidensii ni qabna. Amma karaa borduu deemni dhufan irratti buufata waraanaa hedduu jira. Achuma cinaatti hoggaa shofeerri aboo nu qaban jee iyyuu nu laallatu jedhanii. Asiin gara salaalee kanaas akkasuma jechuudha. Kun dadhabuu humna dhabuurraa osoo hin ta'in amma shiftaa kana dha'uunfaan waan waraana guddaa barbaachisu. Diroonii gandara deemanii ijoollee takka takka irra dhukaasaa oolan. Ijoollee ribeelolaa Amaaraa fi Oromiyaa keessa jirtu nama tokko ajjeesuuf irra dhukaasaa oolanii. Akka xumaashaatitti. Uummata kana eeguu ni danda'an. Maaliif dirooniin waa lama hojjetti? Sarviilaansi and attack. Ni ilaalti laayif si garsiifti waan ta'u jiru. Dhugaatiin immoo karaan gurguddaan Finfinnee geessu hundi security kaameraa fi sarviilaansi dirooniidhaan eegama 24 hour. Waan hin torbaan dabre irra gahe qabatamaan jechuudha. 24 hour laalan osoo laalan itti dhiisu jiran. Waa'ee tokko warri saamu keessa jira. Garuu warri olaanu waan saamurra waan argatu osoo hin ta'in they believe in governing through crisis. Uummanni guyyuu waa'ee madu'uu fi waa'ee ajjeefamuu waa'ee saamamuu kanaan bizi ta'e waa'ee jireenya sadoof qananii akka yaadne itti godhaa jiran jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun waa'ee nama ajjeesanii reeffa harreeffa'uu dubbachuun waa'ee madaabaraa biliyoona 22 bitame. Oni bitanii daaraa bitanii 22 billion maallaqa biyyaa. Waa'ee kanaa dubbachuun abiyyitti hinaafuudha rabbii jaati. Wajjin dalaguu haa jedhamu kan inni beektanii waa hedduudha yaalle. Ka hinaafuudha osoo bar waan gaarii dalaganii waan nama boonsu dalaganii wayi osoo waan aan ta'ee bakka isaanii hay nama jeesanitti ni naafa. Maafiyaa dhibbaatii dama jaaranitti ni naafa. Uummata miliyoonaan buqqa'u kana aan buqqisuu dhabeeyyeetti ni naafa jiran. Sanii miti. Ankalee isaas ijoollummaan qabsoo irra seeni. Osoon siyaasaa bitaa mirgaan beekin roorroo qeenna dhuftetu ija kiyya duratti waanin argetu qabsoo na seensise. Saamicha naannoo keenyatti gabaree teenya irratti ajjeechaa godhamaa ture. Qe'ee teenya irratti simbal jedhanii hoggaa nama mana hidhaa keessatti gabaree sana laal. Ruumi xiqqaa kana keessatti xaabiyaa jalti nu bira. Astiin dagachuu hin danda'u. Akka qoraanitti akka itti dhiibanii itti cufan turan. Ansantuu qabsoo na seensise. Har'aas irraa dhiisee ture rogaa amas sadii dhiisee keenya jiraachuun ture. Hammaataa deemnaaniin siyaasa deebi'ee jechuudha. Ammas taanaan hinaaffaa isaanii osoo hin ta'in gocha isaan godhaniitu na deebise. Waa'ee musliimotaa mirgi bilaashin mootummaan sii kennu tokko hin jiru. Oromoonis waan argatte dhiiga fiitiin argatte qabsoo fiitiin argatte. Waggaa 50 itti dhumnee itti cabnee itti arganne malee fakkeenyaaf wayyaaneen maal jechuudha federaalizimii isinii kan jette federaalizimii isin nuun kennine nuutu qabsaa'ee nama keenyatu abboota keenya qabsaa'ee fide. Mootummaa Oromoo maal nuutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa yoo fudhatte hoo wanta akka tanaan namni daggataa bara. Qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo dimsaa chiniisamaa jedhamu. Ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiit irraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufan uummanni dideet qabsaa'eet tokkummaa isaa agarsiiseet alabashii sifirraa fincilsiisee dhoorkee mootummaan itti dhufte yoo jara kana yoo deebifnuuf taate malee jarri kun ammallee nukaa jedhanii deebisan. Kanaaf sheekonni fi ustuwaazonni yoo qabsoo san keessa jiraachuu baattan afoo hin alillahi. Garuu
isiniitu isin jechuun jedhar ustaazotaan isa koreen 17 bakka dhaqee achi keessa qabataay. Jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameetii warqa dhufe. Kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi. Mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu. Ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan. Amma booda immoo kana booda wanni nama duuba nama deebisuullee hin jiru. Ustaazonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu waliif fidan beeka. Yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf. Wanni isaan jaanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha. Nagaa biyyaa waan barbaadaniif. Kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif. Wanni hin taane garuu isinitti hima. Zulmii osoo argan. Zulmii osoo argan. Nama akkana buqqa osoo argan. Shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa. Karaa karoonni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira karaa baddee isa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee namni dhufa. Ittiin sanillee itti cufuun oolle amma. Halkan saniin hirriba dhabanii dhufan. Kanumarratti haawanii uummata fixaa jiran. Karaa san irratti amma laala. Ifiifuu karaa sana deemuun du'a bee. Asuusuu ari'aa. Uummata kanaaf dubbachuuni laal mootummaa waan nu gooteef nu godhallee ajaan galatoomi. Garuu immoo boona mana ajjeesiin ajjeesu irraa dhoorki. Saamichi amma godhamu kunoo. Ka dukkaana irra deemanii akka shiftaatti milishaa fi kaabineen namarraa guurtu. Hayitii teetan haqa namatti hin dabrin namaan jechuun tun waanuma warra sheekotaaf qeessota irraa eeggamudha jechuudha. Kana egaa ayyee. Akka mooditarri manaa nama buusinaa seera maleedha galatooma itti fufaa. Galatooma ulfaadha. Ijoolleen mooditara qabdan. Neetworkii keetti natti fakkaata. I think hawaasni keenya kabajamaan uummanni bal'aan namoonni 86 wal geettanii abbaa qeerrootiif qarree dhageeffataa jirtan galatooma ulfaadha isiniin jenna. Yoo kun asitti haga humna isaatiin kamana manaaj godhaa jiru akkuma inni hubaan dooktorii keessan ka biyya chaayinaatti waggaa 27 barate Haayila Sillaasee as dhaabbatu uffaata jedhanii asumaan promoot godhanna. Dooktorummaan xiyya jawaariin birallee naagetti alhamdulillah. Galatooma ulfaadha namoonni as jirtan hundi keessanuu galatooma asumaan manni kun mana abbaa qeerroof qarreeti. Mana dhuunfatii miti waan ta'eef hundi keessan fooloo godhaa. Warri kanaa gadiitu miskiinni akka kennaa namoonni waan beekne kun miliyoonaa ol qabanii abbaa nama hunda abbaa oromoo hunda abbaa oromoof oromiyaa fooloo godhaa. Miliyoonaa akka galchitan abdii qabna galatooma ulfaadha namoota carraa hin argatin keessa Oro 86 garuu areeda isaan ture Abu Sabraddiin dura carraa kenna hin dheeresina daawwaa keessachi seentanii jechumaa fi namoota baay'ee jala kana jawaariin gaafii gaafachuu barbaada. Daqiiqaa lama qabdanii jechuudha. Akka namni waliin ifannee fi daqiiqaa 2 keessatti Abu Sabraddiin waan gaafachuu barbaadan waan itti dhaammachuu barbaadan jawaariitti haasa'uu dandeettu gaafachuu dandeettu galatooma ulfaadha. Tole obboleeyyan kiyya kana dura jiran dura na dabarsitee gaafii kiyya kan dhiyeessuuf galatoomii carraa naa kennuu keetii fi akkasumas salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu haajii jechaani. Ijoollee daangaati egaa gammoojjii mi'eessootii waa'ee daangaatii hojii wal qabatu kan inni gaafachuu barbaadu. Daangaa keessattuu baabbilee irraa mi'eessoo bordoddeen lafti naannoo Oromiyaa keessa jiru. Aanaa mi'eessoo irratti jalatti bordoddee gaafa mi'eessoo jala jirtutti magaaluma Oromiyaa daangaan kun yeroo hedduu itti beelamamaa ture, itti haasawamaa ture. Ammallee saamichi daangaa sanii hin dhaabbanne takka kana. Lammaffaa ajjeechaan daangaadhaa kuni yeroo hundaa'u akkuma itti fufetti jira. Furmaanni waan kanaa yoo maal tahaa akka keetitti tokko kana. Lammaffaa dhugumatti Itoophiyaa keessatti gareen waan amma sooshaal miidiyaa irra dhiyeenya kana waan deemaa jiru akkuma yaadatti kan nuti barbaadeeti. Wanni Somaaliyaa keessatti eegaa turre san Itoophiyaa keessa dhugumani jira. Wanti kun gochoonni kanaa kun amantii fi saba amantiidhaan walitti hin buusuu fi kanarratti illee akka yaada nu kan nuti barbaada. Sadaffaa ammoo dhuguma qabsoon gartee uummata Islaamaa sheekota gartee qabsoo qeerroo dura ture.
ni dhalchite jechuudha achi as dhufa. Yeroo gartee mootummaa kanaa keessatti uummanni islaamallee hanga takka mirga silaa isaanii malu san harkatee jira. Marguma uumamaan qabnu san mirkaneeffate qabsoo isaatiin. Ambi gartee osoo silaa gartee walitti dhufanii mariin godhame yoo hajja'u san asliin kaasee jira galatooma. Ayyee galatoomi. Koi Jor, so deebifnee orroo itti aansi namoonni yaada kannate saniifin gabbu'e nama jalaayi namootni akka yaada harkataniif murtii fi sheekaa sanaa gabbuuse sheekaa billee jechuu barbaadeeti warra carraa akka harkannuu fi waliin sodaatinaadha. Gaafii namni akka gaafatu Aslii fi Hamzaa mana akkasii keessummeessa orroon itti hafuuf walirratti deebisa. Orroo itti fufi. Warri carraa kana nuu kennitanillee Jawaarilleen asirratti argamu keetiif hedduu itti gammadee jira. Waan kana yeroo hedduu dura yaadaa turre akka ati asirra dhuftu sagaleen uummataa guddaan as gubbaa jira. Gabaabumatti gaafii kiyya seena gaafii gaafii. Sagaleen kee hedduun dhagamu Oroo. Anillee gaafii haga afurii takka qaba amma dhagama Asli. Eesin dhagaa. Gaafii afuriin qaba. Tokkoffaa waan ideoloojii qabsoo Oromoo keessa jiru kana ilaallata. Akkuma beekamu ideoloojiin lamaa tokko yeroo hedduu hayyoota kennallee gargar baasee jira jedheeti ani yaadu. Tokko waan Itoophiyaa dimokiraatimsinaa jedhuu fi akkasuma warra biyya walaba taate ijaaranna Oromiyaa jedhu jidduutti wanni kun ideoloojiin kun haga yoom cinama walii osoo deemu osoo kiliiris hin taane osoo walis hin cabsine akkanatti goolii dhumaarra yoo geenne qabsoo uummata kanaa cabsaa jira yeroo hedduu wanti kun yoom hiikkata. Tokko namoota Itoophiyaa dimokiraatimsinee tasabaaf sablammii taatu ijaarra jedhu keessaa atillee nama hangafa. Warri akkasuma biyya walaba taate ijaarannaa lakkii Itoophiyaa dadhabne jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee uummanni kun uummata dimokiraasiin galuu fi miti jedhee warri akkasitti amananii warra lakkoofsaan xiqqaa ta'ee miti jechuudha. Waan kanarratti cinnaan takkaa gatteettanii akka hayyoota uummanni kun qabuutti akka warra ideoloojii walabummaatiin deemuutii fi warra dimokiraasii Itoophiyaatiin deemuutti mari'attanii beektu yoo mari'anne hoomaaf kana naa deebista. Isa lammataa ijoollee amma bosona jirtu tama kalee yeroo qabsoo maastar pilaanii qabsoo qeerroo atillee hoogganaa turte harki wayyamni keessattuu yeroo isin mana hidhaa seentan Hacaaluun ajjeefame gara bosonaatti ijoolleen kun hedduun isaanii harka kanarraa booda jechuudha. Irra guddaan isaanii bosona kana seenan ilaalcha ati ijoollee tanaaf qabdu deeggarsi ati isaaniif gootu hoo jira maal? Ijoollee tana itti amananii rakkoon kenna qawween malee furamu jedhaniiti itti jirani. Akkasumas dogoggora isaan qabanis yoo jiraate gorsaa jabina isaan qaban jabeessaa wanni ati qarqaraa jirtu jira waan jedhu. Ka itti aanu ammootu hoogganaa qabsoo qeerroolee jechuun ni dandeenya. Hoogganaa OPDO duraanii obbo Lammaa Magarsaa irratti waan dubbatte qabda gaafa inni aangoo dabarsee Abiyyiif kennu. Tana dabarsee kenninaan carraan siyaasa isaa asirra dhumata jettee jirta. Akkuma jette san siyaasni carraan isaa dhumatee cal'ise moo lammaan rakkoo biyya kanarratti uummata kanarratti deemaa jiru kana arguu dadhabee haga ammaa waan tokko osoo hin dubbanne taa'amu. Waan inni karaa garaa jalaatiin hojjetutu jira. Waan jedhu isin lammataa akka yaadaattis si kaasu TikTok kanarratti dhaloota hedduutu asirra jira argaa jirta. Ijoollee beekamtii hedduu qabanitu asirrallee jira argaa jirta. Dhaloonni kun siyaasaafis ta'u hawaasummaadhaaf namoota akka kan keetii kanarraa leenjii isaan barbaachisa jedhee yaada. Waan hin taane irratti yeroo isaanii warri dabarsan lakkoofsa hagana jedhamee himamuu miti. Dhaloota kanaaf akka nama waan hedduu hubatee waan hedduu qabee deemuunitti guyyaa tokkos taatu sa'a tokkos taatu osoo waqtii nuu kennite bifa leenjiitiin miidiyaa kanarratti dhaloonni kun akka tartiiba tokkotti deebi'ee gara tokkoon luucca'ee hawaasummaa irratti barnoota irratti yeroo isaanii fi barnoota isaanii irratti waan hedduu irratti akka dabarsanii fi akka leenjii nuu kennitu kan akka yaadaa fi gaafiitti si dhiyeessa fixadhee jira. Galatooma. Ayyee galatoomaadha.
Gurbaan beeksoo kaase.